Gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii fi aanaa Beegii keessatti tarkaanfii ilaalcha isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo tokko bakka woboon jiru nutti agarsiisi jechuun rukutanii miidhaa ulfaataa irraan ga'uu himan. Haleellaa Yuukireen mana kuusaa Raashiyaa irratti raawwatteen namoonni 7 du'uun himame. Adoolessa 18 2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii fi aanaa Beegii keessatti tarkaanfii ilaalcha isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti tarkaanfii ilaalcha isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reeffi gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa adoolessa 17 bara 2026 godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti milishoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti tarkaanfii cimaa fudhateen humna diinaa du'aa fi madoona dabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Woboon tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP milishaa maqaan isaa Bayyanaa jedhamu dabalatee hedduu isaanii du'aa fi madoo cimaa dabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Ittuma fufuunis abdiin sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Beegii keessatti tarkaanfii ilaalcha isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reeffi gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa adoolessa 16 bara 2026 godina lixa Wallaggaa aanaa Beegii keessatti gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti tarkaanfii cimaa fudhateen humna diinaa du'aa fi madoona dabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibseera. Reeffi gaachanni uummata Oromoo woboon aanaa Beegii ganda Lophii jedhamu keessatti dheengaddaa adoolessa 16 bara 2026 ergamtoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP konkolaataan deemtee hawaasa nagaa dararuuf deemtu irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun du'aa fi madoona dabee injifannoo argateera. Jajjabeen woboo tarkaanfii guggubduu diina irratti fudhate kanaan gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi loltoota bilchiginnaa 4 battalatti ajjeesee 6 immoo madoo damdammee hin qabne nadabeera. Madoon isaanii ambulaansiin hospitaala Asoosaa kan deeman ta'uun warra madaa'ee hospitaalicha gale keessaas hedduun isaanii rasaasa loltuu waraana bilisummaa Oromoo irraa dandamachuu dadhabuun lubbuun kan darbe jiraachuu maddeen odeeffannoo miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhaqqaban ifoomsaniiru. Tarkaanfii woboon goleewwan Oromiyaa cufa keessatti loltoota faasistii bilchiginnaa irratti fudhatu daran cimee itti fufeera. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo tokko bakka woboon jiru nutti agarsiisi jechuun rukutanii miidhaa ulfaataa irraan ga'uu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasigaatti loltoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo tokko akka malee tumuun miidhaa ulfaataa irraan gahanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Ganda Haroo Fayyisaa bakka Sardoo jedhamtutti loltoonni Abiyyi Ahmad adoolessa 16 2026 dargaggoo Ayyaanaa jedhamu mataa isaa qawween tumanii miidhaa qaamaa ulfaataa irraan gahuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Akka maddeen odeeffannoo miidiyaa walabummaa Oromiyaaf himanitti dargaggoon kun mana namaa taa'ee horii tiiksuu fi hirmaannaa qaama siyaasaa tokkollee kan hin qabne ta'uu himuun jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa sakattaa woboo jedhuun gara gandichatti bobba'anii bakka woboon jiru beektaa himi jechuun afaan qawween waraananii dhiigarraa kan dhangalaasan akka malee miidhuu isaanii eeraniiru. Dargaggoon kun miidhaa ulfaataa irra gahee yaala tokko osoo hin argatin kan jiru yoo ta'u lukkeeleen murna mootummaa naftanyaa bilchiginnaa hawaasa naannoo irratti dhukaasa banuu yaaddoo hamaa keessa kan galchan ta'uu gabaasni jiraattota gandichaarraa miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Haleellaa Yuukireen mana kuusaa Raashiyaa irratti raawwatteen namoonni 7 du'uun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Haleellaa diroonii Yuukireen mankuusaa onlaayinii guddaa Raashiyaa
Wild Bearis jedhamu irratti raawwatteen namoonni 7 lubbuu dhabanii 49 miidhamaniiru jedhan. Namoonni du'anii fi miidhaman mankuusaa magaalaa Tamboof Mooskoo irraa kiiloomeetira 475 fagaatee argamu keessa turan. Miidhamni 24 biraan ammoo mankuusaa naannoo Mooskoo jirutti mudate. Pireezidaantiin Yukureen Volodimir Zelensky haleellaan kun kuusaa meeshaalee diroonii fi kaan ittiin oomishuuf gargaaran keessatti kuufamuu irratti xiyyeeffate jedhan. Dabaluunis Yukureen xiyyeeffannoowwan galaana Azov, galaana gurraachaa fi Kereemiyaa haleelteetti jedhan. Zelenskiin haleellaan kun isa Raashiyaan bu'uuraalee misooma hawaasaa irratti raawwatteef deebii kennuuf raawwatte jedhan. Roobii galgala haleellaa Raashiyaan Yukureen irratti raawwatteen namoonni 14 ajjeefamaniiru. Mankuusni Wild Bearis jedhamu gabaa Ameerikaa Amazon qixxeedha jedhama. Bara 2026 mankuusni kun doolaara biliyoona 12.6 akka baasu Forbes tilmaameera. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.